jechuudha share coupling godha hundi keessan iyyuu profile keessan micoo kana godhato fit jedha yoo dhuguma seerri jiraate ta'e dhugaa micoo tana akka baatu jechuudha intalli kuni hoggaa 14 biyya Suudi Arabiyaa hojjette hoggaa 14 gola ormaa keessa gubatte jireenya ishee mo'achuuf maatii ishee jijjiiruuf of jijjiiruuf hoggaa 14 gola ormaa keessatti dadhabaa turte yaa rabbi galata kee gola ormaa keessa na baasteette gaa'ela erga ummatte hoggaa tokko ulfaji asagalita akkuma si agartan kan deeyisaaf guyyaa shantu shiyaa fi doktorri daawudhaaf guyyaa shantu siyaa fi je'ee bakka itti metti ishiin daawudhaaf bakka shirri jettutti marzii laatanii fi ajjeesanii jechuudha. Nagaan aroona jirtu keeka nyaattee duutee rageessanii jirta mana mubaarakitti. Intalli keeka laatteef sun seeratti dhiyaachuu qabdi. Du'iitiin ijoollee biyya Arabaa dhaabbachuu qaba. Pilees sagalee waliif ta'a. Lubbuun nama lamaati ilaal kun. Lubbuun nama tokkoo qofa bichaa miti. Lubbuu ishii qofa bichaa miti. Lubbuun ilmoo ishiitillee baatee jechuudha. Ilmoon ishiitillee hin tarrafne. Ilmoon isin duute ishiin isin duute. Oromoo qubanaaf qabaadhaa. Video kana share godhaa. Warri follower gurguddaa qabdan please micoo tanaaf sagalee ta'a. Reef micoo tanaa haa maramaramu. Maatiin micoo kanaa gubatee jira. Hiriyoota micoo kanaa gubatanii jiranii. Dhugaanoo gubadheera akka dhageen boba'ee jiraanu. Anis boru waan hin ta'u hin beeku ka. Boru anarras waan ga'u hin beeku ka. Boru hunduma keessan irraa gaafa wanni micoon tun taate jechuudha. Biitiin ijoollee biyya Arabaa nu gubanne maaloo haa ga'u maaloo haa dhaabbatu guyyumaan du'anii gubanne maaloo. Please yoo nama taatanii dhageessan taatanii micoo tanaaf sagalee ta'a. Dhugaa micoo tanaatiif sagalee ta'a. Warroonni follower gurguddaa qabdan please follow baachuun maqaa bichaa akka hin taane nama miidhameef nama du'eef video kana share naaf godhaa. Please video kana share naaf godhaa. Adraa waaqayyo video kana share naaf godhaa. Mallaqatti hin baastanii share coupling godhaa. Videoon kiyya namoota baay'ee biraa akka ga'uun barbaadaa jechuudha. Share coupling godhaa. Hundi keessan iyyuu profile keessan micoo kana godhaatoo fit jedha yoo dhuguma seerri jiraate ta'e dhugaa micoo tana akka baatu jechuudha. Intalli kuni hoggaa 14 biyya Suudi Arabiyaa hojjette. Hoggaa 14 gola ormaa keessa gubatte. Jireenya ishee mo'achuuf maatii ishee jijjiiruuf of jijjiiruuf hoggaa 14 gola ormaa keessatti dadhabaa turte. Yaa rabbi galata kee gola ormaa keessa na baasteette gaa'ela erga ummatte hoggaa tokko ulfaji asagalita akkuma si agartan kan deeyisaaf guyyaa shantu shiyaa fi doktorri daawudhaaf guyyaa shantu siyaa fi je'ee bakka itti metti ishiin daawudhaaf bakka shirri jettutti marzii laatanii fi ajjeesanii jechuudha. Nagaan aroona jirtu keeka nyaattee duutee rageessanii jirta mana mubaarakitti. Intalli keeka laatteef sun seeratti dhiyaachuu qabdi. Du'iitiin ijoollee biyya Arabaa dhaabbachuu qaba. Pilees sagalee waliif ta'a. Lubbuun nama lamaati ilaal kun. Lubbuun nama tokkoo qofa bichaa miti. Lubbuu ishii qofa bichaa miti. Lubbuun ilmoo ishiitillee baatee jechuudha. Ilmoon ishiitillee hin tarrafne. Ilmoon isin duute ishiin isin duute. Oromoo qubanaaf qabaadhaa. Video kana share godhaa. Warri follower gurguddaa qabdan please micoo tanaaf sagalee ta'a. Reef micoo tanaa haa maramaramu. Maatiin micoo kanaa gubatee jira. Hiriyoota micoo kanaa gubatanii jiranii. Dhugaanoo gubadheera akka dhageen boba'ee jiraanu. Anis boru waan hin ta'u hin beeku ka. Boru anarras waan ga'u hin beeku ka. Boru hunduma keessan irraa gaafa wanni micoon tun taate jechuudha. Biitiin ijoollee biyya Arabaa nu gubanne maaloo haa ga'u maaloo haa dhaabbatu guyyumaan du'anii gubanne maaloo. Please yoo nama taatanii dhageessan taatanii micoo tanaaf sagalee ta'a. Dhugaa micoo tanaatiif sagalee ta'a. Warroonni follower gurguddaa qabdan please follow baachuun maqaa bichaa akka hin taane nama miidhameef nama du'eef sagalee ta'a. Adraa keessan namni nama taatanii nama gaddita daraa keessan video kana duraan dabarsinaan siniin jedha gargaarsa guyyaa tokko fuula keessan dura dhaabbadheen beeku har'a garuu giddinatti taanaan dhufee fuula keessan dura dhaabbadheera jechuudha. Mucayyoon asirratti argitan kun anaaf maatii kiyya jechuudha. Bakki dhaloota ishee Wallagga Bahaa godinni ishee Naqqamtee aanaa Sibuu Siree jechuudha. Innaa mucayyoon kun kan isheen jiraachaa turte Saudi Arabiyaa keessa jechuudha. Erga biyyaa baate immoo waggaa 14 ol lakkoofsisteeti kan isheen jirtu jechuudha. Har'a borgaltii maatii nuti eeganii garuu immoo hin boqottee kan nuun jedhan jechuudha. Innaa amma maatiin nuyis kan barbaannu akka isheen biyyatti nu galtu qofaadha jechuudha. Biyyatti galuudhaaf immoo waciin barbaachisu sin jira haalattiin galmaatallee waan adda baasnee beeknu hin jiru jechuudha. Innaa namoonni nu gargaaruu dandeessan kamiyyuu waan dandeessaniin hadaraa keessan na bira dhaabbadhaa na gargaaraa siniin jedha. Maatiin illee jechuudha otoo isheen argin waggaa hedduu lakkoofsiseera reeffa ishee argee akka owwaallatuu fi waan dandeessan kamiyyuu na cina dhaabbadhaan siniin jedha hadaraa keessa. Ani dhugaa guyyaa tokko gadi ba'ee sarrakkisee hin beeku har'a garuu giddinatti ta'ee dhaaban dhufe waan ta'eef
Hadara keessa waan dandeessaniin na gargaara isiniin jedha. Inna maqaan ishee biyya yeroo jirtu yeroo sana kiristaana waan turtee fi Mulee Taaffasaadha kan isheen jedhamtu. Amma immoo Samiiraadha kan isheen jedhamtu jechuudha. Akkuma daa'ima gadameessa isheetti baatte kanatti kan isheen boqotte da'umsa jala geessee sababa isaa waan hin akkamiin akka isheen duute hin beeku dhugaa. Inna wanti nutti himame sin jiru garuu waan nu isinirraa barbaannu akka nu gargaartanii biyyatti nu galchitan qofaadha jechuudha. Lammata immoo namni isin gargaaruu danda'u mucaa Mubaarak jedhamu waan nuun jedhanii fi isatti illee hadaraa keessan nu iyyaa waan dandeessan kamiin na dura dhaabbadhaan siniin jedha. Yoo isin danda'amu baate illee sheerii illee naa godhaan siniin jedha. Hadaraa keessan na gargaara. Dhimma daadaa kiyya wal qabatee viidiyoo lammaffaa isin waraabuuf dhufeen jira. Amma dandeessan sheerii naaf godha. Warri na cina dhaabbattanii viidiyoo kiyya kaleessa sheer naa gochaa turtan lammata immoo sagalee kan naa taatan guddaan isin galateeffadha jechuudha. Mucayyoon duute kun kan hunda keenyaati jechuudha. Kan keenya qofaa miti aanaa fi aadaa kiyya taatus maatii kiyya taatus isiniifis mucaa keessan jechuudha. Inna galgala Mubaarak bara seenuuf yaaleen ture isinii galee Mubaarakis waan inni naan jedhee reeffa shantu jira. Kanaafiyyuu qobaatti tokko keessaa adda baasee galchuu hin danda'u hunduu iyyaa jira waan ta'eef walitti qabameedha kan inni galu yoon gala ta'ee si yoo achitti waa lamu ta'ee sira jechuudha kan inni naan jedhee. Inni lammataa immoo harka namaadhaan duuteedha kan nuun jedhame jechuudha. Garuu amma tokkoof qabuuf yaallee jirra. Qoricha nyaatteetti kan isheen duuteedha. Lammata immoo mucayyoon kun ulfadha. Da'uu kan keessadha isinii galee. Ulfa ji'a sagalii jechuun akka doktariin jedhetti guyyaa 5 qofaatu hafee da'umsa ishee eegaa jirraadha jedhee ture abbaan warraa ishee jechuudha. Inna daa'ima faanalleedha kan isheen duute. Akkasaamutti baay'ee nama dhukkuba isinii galee unkaan maatii keessanii akkanatti isinitti himamiyaa turuuti. Namni baay'een namni dhuguma namaa gadditan isa nama jedhee kana gaafa dhageessan baay'ee isin dhukkuba isinii galee. Inna nuyi gandummaa miti kan barbaannu mucayyaan ajjeestee jimma dhadhanii kan aadaadhaan kiyya